Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qopheeffanneen sinitti himaa oduu waliin ansuutumee gasulaati. Lammiileen Itoophiyaa baqattummaan gara waggoota 40f kaampiiwwan Dadaabiif Kaakumaa kan Keeniyaatti argaman keessa turan fedhii isaaniitiin gara biyyaatti deebi'uuf qophiirra jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbo Mallas Alam himan. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbo Mallas Alam lammiileen Itoophiyaa gara 2000 ta'anii fi fedhii isaaniitiin da'oo baqattummaa Dadaabiif Kaakumaa keessa turan irraa gara biyyaatti akka deebi'aniif deeggarsiif qophiin barbaachisus raawwatamaa jira. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti lammiileen Itoophiyaa sababoota garaagaraatiin biyyaa baqatan kunneen yeroo dheeraaf dhaannoo baqattummaa keessa kanneen turan yoo ta'an isaan kanneen immoo waggoota 40 oliif kanneen dhaannicha keessa jiraataa turan keessattis argamu jedhan. Haaluma kanaanis namoonni waggaa dheeraaf da'oo keessa jiraatan muraasni ijoollee godhachuun daa'imni isaaniiyyuu gaa'elaan kan dhaabbatan kan jiranii imbaasichi dhimmichatti dhiyeenyaan qorachuu isaa himaniiru ambaasaadar Mallas. Gaaffii boordii filannoo irraa dhimma lammummaa Obbo Jawaar Mohaammad ilaalchisuun gaaffii isaaniif dhiyaateef deebii bu'uuraa labsicha irratti hundaa'e deebisuuf qophaa'u hooggansi KFO beeksisan. Obbo Jawaar Mohaammad lammummaa biyya ormaa qabaachuun labsii filannoo fi heera biyyattii irratti labsiiwwan kaa'aman irraa kan ka'e siyaasa idilee keessatti akka hin hirmaannes ni dhorkamu. Labsii dambii filannoo bara 2019 bahee keewwatni 63 lakkoofsi tokkoon namni tokko paartii hundeessuuf miseensa paartii tokko ta'uuf mirga kan qabaatu yoo lammii Itoophiyaa ta'e qofadha. Boordiin filannoo biyyoolessaa bu'uuruma seera kana tuquun dhimma lammummaa Obbo Jawaar Mohaammad fi hirmaannaa siyaasaa isaanii irratti paartii Koongireesii Federaala Oromoof xalayaa si'a lammaffaa ergeeraa fi Obbo Jawaar lammii biyya alaa waan turaniif nama lammii biyya alaa miseensa godhachuun haala labsii baheen sirrii miti jedhaniitu nu gaafatanii jedhan. Boordiin filannoo xalayaa paartii kanaaf ergeen paartichi amajjii 29 dura deebii isaa akka beeksisus gaafateera. Obbo Jawaar deebii boordii filannoof ibsinu nuun gaheera. Seera biyya keenyaa tokko qorannee deebii keenya boordichaaf kennuufis bulchina malee hanga amajjii 29tti deebii kenninaaf. Gaaffiin kun si'a lammaffaaf dhiyaachuu isaa Obbo Jawaar miseensa godhatanii filannootti dhiyaachuu irrattis isaan yaaddessee akka hin beeknes nutti himaniiru. Dhugaa dubbachuuf Obbo Jawaar filannoo irratti hin dhiyeessina moo hin dhiyeessinu kan jedhuun wanti nu yaaddessu hin jiru. Jawaar hin dhiyeessine yoo ta'e eenyuun dhiyeessinaa jedhan. Gaaffii boordiin kun irra deebiin dhiyeessee gaaffii idileef labsii irratti hundaa'ee dhiyaate waan ta'eef dhiibbaa qaama biraatti amantaa jedhu hin qabu jedhan Obbo Xurunaan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa of eeggannoo cimaa sadarkaa isaa eeggateen tajaajila balalii gara Chaayinaatti taasisaa jiraachuu ifoomse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltootaaf hojjetootaaf of eeggannoo cimaa vaayirasii kooroonaa sadarkaa isaa eeggateen tajaajilli balalii gara Chaayinaatti taasisaa jiraachuu ifoomse. Mootummaan Itoophiyaaf Chaayinaa waliin ta'uudhaan ulaagaaf of eeggannoo vaayirasii kooroonaa dhaabbanni fayyaa addunyaaf waldaan geejjiba qilleensa addunyaa kaa'an eeguun tajaajila balalii gara Chaayinaatti taasisaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa Obbo Tawaldee Gabra Maariyaam ibsaniiru. Haaluma barameen bara haaraa Chaayinaa sababeeffachuun magaalota biyyattii kanneen akka Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu fi Hong Kongichi balalii taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Chaayinaan iddoo ga'umsa balalii qilleensa Itoophiyaa hangafa ta'uu ishee himuun walakkaa jaarraa ardii Afrikaa geejjiba qilleensaa wal quunnamsiisuus ibsaniiru. Obbo Tawaldeen deeggarsa mootummaa Chaayinaaf uummanni isheen taasisan galateeffachuun yeroo kanattis daandiin qilleensichaa cina isaanii kan dhaabbatu ta'us ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa walga'ii ariifachiisaa guyyaa kaleessaa gaggeessiin labsii fayyaa yeroo ariifachiisaa idil addunyaas baaseera. Manni maree nageenya Hararii Ba'aa Oromiyaa Poolisii Federaalaa Filaayyaa ittisa haala nageenyaa irratti mari'ate. Manni maree nageenya naannoo Hararii godinaalee Ba'aa Oromiyaa Poolisii Federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa raawwii hojii baatii 6 gamaggame. Manni maree kun haala nageenyaa dabarsa meeshaalee waraanaa fi dabarsa namoota seeraan alaa ilaalchisee haala olaantummaan seera kabachiisuun danda'amu irratti marii bal'aa gaggeesseera. Baatiiwwan 6 darbanitti nageenya waaraa fiduuf hojiin hojjetame jajjabeessaa ta'u
ta'us rakkoo nageenyaa jiraachuu hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Hararii obbo Nasiir Yuuyyaa ibsaniiru. Keessumattuu yakkamtoota seeraaf dhiyeessuu dabarsa seeraan alaa daldala kontirobaandii ittisuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuun akka barbaachisus dubbataniiru. Kabaja ayyaana cuuphaa irratti rakkoo walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota lamaa darbuu qaamoleen nageenyaaf siivilii 33 madaa'uu fi qabeenya mootummaaf dhuunfaarra miidhaan qaqqabuu obbo Nasiir dubbataniiru. Qaamolee ajandaa siyaasaa dhokataa seeraan alaa geggeessaa jiraniif nageenyi uummataa boora'aa jiraachuus ibsaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaaf hawaasni tumsaan hojjechuu qabas jedhaniiru. Qaamolee sabaa fi amantaa dawoo godhachuudhaan uummata walitti buusaa jiran irratti tarkaanfiin fudhachuu akka qabus hirmaattonni marichaa kaasaniiru. Rifoormiin amantaalee Oromoo geggeeffameera. Rifoormiin amantaalee Oromoo tokkummaa amantaa cimsuu dandeessisa jedhamee Ameerikaa Waashingten DC'tti geggeeffameera. Kaayyoon rifoormichaa marii amantaalee Oromoo gidduu jiru cimsuu akka ta'es ibsameera. Waltajjichi hooggansaaf hordoftoonni amantaa Ortodoksii, Pirotestaantii, Musliima, Waaqeffataa fi kanneen biroo iddoo argamanittis geggeeffameera. Rifoormichaan tokkummaa Oromoo cimsuu, tokkummaan uummataa garaagartee amantaatiin akka hin laafne ta'us ibsameera. Dorgommii gugsii fardaa qophii ayyaana agaw waggaa 80ffaa irratti qaroo dhabeeyyiin injifatan. Naannoo Amaaraa sablammii Awwii aanaa Fagtaa Lakooma kan jiraatan ga'eessi obbo Addis Sawunnat yeroo umurii isaanii waggaa 8 ta'u ture ijoollummaatti qaroo ijaa isaanii kan dhaban. Dorgommii gugsii fardaa gosa ispoortii fi of eeggannaa guddaa barbaadudha. Isaan garuu wanti duubatti na deebisu hin jiru. Hin danda'u jechuus hin jaalladhu jechuun injifataniiru. Vaayirasiin kooroonaa sodaa fayyaa idil addunyaa jedhamee labsame. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teewodiroos Adihaanoom ibsa kaleessa laataniin vaayirasichi idil addunyaatti sadarkaa sodaachisaan kan labsame Chaayinaa qofatti osoo hin taane biyyoota biroottis ariitiidhaan babal'achaa waan jiruuf jedhaniiru. Dr. Teewodiroos Adihaanoom Chaayinaatti vaayirasicha to'achuuf carraaqqii isheen taasistee dinqisiifataniiru. Akka ibsa isaanitti vaayirasiin kooroonaa haala amma kanaan biyyoota imaammataaf sirna fayyaa dadhabaa qabanitti yoo faca'ee baay'ee yaaddessaa ta'a. Haa ta'uutii dhaabbatichi ka'umsaan vaayirasicha kan ta'e Chaayinaa dabalatee biyyoota birootiif deeggarsa barbaachisaa ni taasisa jedhan. Vaayirasiin kooroonaa hanga ammaatti namoonni 213 yoo du'an namoonni 9,000 ol vaayirasichaan qabamaniiru. Vaayirasichi biyyoota 18tti akka tamsa'es beekameera. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa weerara hawwaannisaa ittisuuf kan oolu doolaara Ameerikaa 800 Itoophiyaaf deeggarsa taasise. Waltajjiin marii haala yeroo weerara hawwaannisa gaanfa Afrikaa mudate irratti qopheessummaa dhaabbata nyaataaf qonna addunyaa geggeesseera. Haala yeroo weerara hawwaannisa gammoojjii gaanfa Afrikaa ilaalchisee ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa bakka buutonni fandii misooma qonna addunyaa fi bakka buutonni sagantaa nyaata addunyaa marii geggeessaniiru. Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti weerara hawwaannisaa gammoojjii lafa hektaara 485 irraa hatattamaan ittisuuf karoorri qophaa'ee hojjetamaa jiraachuun marichaan ibsameera. Miidhaa hawwaannisni kun qaqqabsiisaa jiru hambisuuf dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa Itoophiyaaf deeggarsa kan taasisu ta'us ibsameera. Roomitti dursituun misiyoonii ambaasaaddar Zannabechi Taaddasee qaamolee deeggarsa kana taasisan galateeffachuun miidhaa hawwaannisa gammoojjii kun qaqqabsiisaa jirus ibsaniiru. Miidhaa qaqqabsiisaa jiru hambisuuf deeggarsi loojistikii, ijaarsa dandeettii, qoricha teeknikaaf meeshaalee biroo godhamuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaaf Kooriyaan kibbaa hariiroo damee barnootaa cimsuuf ni hojjetu jedhame. Jiilli itti aantuu daayirektara Inistituutii Biyyoolessaa Barnoota Idil Addunyaa Ministeera Barnootaa Kooriyaa Kibbaa Kaang Kiyung-suugiin durfamu Ministeera Daattaa Ministeera Barnootaa Adda Tsiyoon Takluu waliin mari'ateera. Marichaanis hariiroof tumsi damee barnootaa biyyoota lammanii cimee kan itti fufu ta'us ibsameera. Leenjiif barnoota qulqullina barnootaaf karoora barnootaa irrattis Kooriyaan tumsa ishee akka itti fuftus Adda Tsiyoon gaafate. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Maddi oduu keenya guyyaa irraa faanaa BC fi BBC Afaan Oromooti. Oduu waliin kan sin faana turan Suutumee Gasulaati. Yeroo gaarii.